Ashamaa harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya sabbar zeenaa ila har'a taphni dhumateera. Game is over jette faranjiin, over the game. Amma Friishkaa kana dhumarratti isinii afuufa gisee deemu waan ta'eef sabbar zeenaa oduu cabsaa aboo oduu har'aa kun oduu takkaa isin dhageessanii hin beekne gurra eessana dhageeffadhaa isiniin jedha. Sa'aatii ammaatii fi daqiiqaa 5 dura obbo Abbaay Tsahayyee abbaan sukkaaraa abbaan Oromoo tuffatu Oromoo tana nan balleessa namichi jedhe guyyaa irraa addunyaa tanarraa juuntaa 9 waliin boqatee jira jechuudha. Mootummaan bakka takkatti ciccibsee biraa deemee jira. Abbaay Tsahayyee walumaa galatti ajjeefamee jira jechuudha afaan Oromootiin. Afaan Oromootiin yoo isin himnu obbo Abbaay Tsahayyee namichi waggoota 27 Oromoo tana akka sareetti akka gad-aantummaatti ilaalee Aaxafaachwaallee osoo jedhu ofuma isaatti xaffa'ee nu argisiisee jira badee jechuudha. Namni duraanuu jechuudha Oromoo balleessuuf deemu galgalli isaa isa kana. Namni humna makatu abbaa irrummaatiin si injifatu barbaadu galgalli isaa kana. Isa qofaa miti itti gaafatamaa dhimma alaa kan ture. Maqaa isaa eenyu masfiisuyyuu moo maalii tokko. Ila kulo sabbar zeenaa na duuba laalaa sabbar zeenaa suuraa isaa achi keessatti ilaalaa sagalee kiyya dhageeffadha. Suuraa kiyya achi iskiriinii kana keessa ilaalaa sagalee kiyya dhageeffadha jechuudha. Sabbar zeenaa ajaa'ibaati. Kuni waan nama boonsudha. Diinonni Oromoo jechuudha warri Oromoo gadi qabanii jibban kana booda Oromoo jibbina jedhaniitiin hin yaadan maaliif wanta irraa Abbaay Tsahayyee irraa ga'e bor sagalee naa dabali tokko sagalee naa dabali. Camali sirriitti. የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ዛሬም እንደ ትናንቱ አስደናቂ ጀግንነታቸውን በአንጸባራቂ ድል ታጅበው በድል መወጣት መቀጠላቸውን ገልጸዋል። አርጊታኔ በድል እንጂበነውዳን Game over yaa junta kon maaleshka akka Oromooti taphattetti isinitti taphatamaa jira. Sanumaayyuu harka kennachuu diddi bar waan kalee gootti beeyti bar wanni isin ajjeefamtee fammeenya fi miti mootummaan kun wanni isaan shuut qoreef waan biraatiif isseena harka kennachuu didan. Amma warri eengadda harka kennate sheeban sun jaarsatti eengadda harka kennate sun kennatte nagaa manedhaa keessa ciiftetti dhuufuu ofii haasti. Kun harka kennatuu dide. Oromoo biyyee ijjeen alsaxim jedhee Oromoo tuffatee waan jiruuf shuut godhame kan dirqama. Namni biyya balleessuuf deemuu fi kaadiin akkanaa kun xiqqaattuun Oromiyaa keessa teettee dachee Oromoo keessa kaleessa sukkaaraaf jetteetiniin itti gaafatamtu sukkaara turte sukkaara nurratti qaaleessee duraan sukkaara malakkaa doolchee fa'aan binna. Bara isaa malakkaan takkattiin birrii 10 nurratti galee akkasitti sukkaara dhiifnee sooqiddaan dhugaa turre buna Itoophiyaatti. Bara isaati jechuudha barri gadi qabamne barri Oromoonis tuffatamte. Oromoochuun Aaxafaachwaallee afaan isaatti rasanuu ila. Sanuuyyi namni kun amma gara jalaatis isaamaa si arrabsaami. Inni zaahira miidiyaa mootummaatti rabee Aaxafaachwaallee jedhe. Garuu badee argamee jira jechuudha. Kanaaf ammallee warri humnoonni badii namni afaan warri akka Geetaachoo Raddaa minaaminni Geetaachoo Asaffaa fa'aa yeroo dhiyeenyatti jedhu shuutii taatee akka mul'attu mootu Oromoon kana caalaa gammada. Oromoon dheengadda gaafa wannoon jaarsa maqaa isaa jennu gaa. Jaarsattiin dheengaddaa sun qabamtu baay'ee gammade. Abboot sibootu moo eenyusa? Sibahat Naggaa guyyaa qabamu san Oromoon hin gammadin hin jiru. Waan biraa dhiisi Oromoon mootummaa jibbituu gammadde guyyaa san maaliif waan jarra Oromoo godhaa turte beekan. So Abbaay Tsahayyee kun immoo daran jechaan nu hadheessaa ture hojii isaa caalaa jechaan. Gaafa biyya galullee gaafa aangoo gadhiisee galullee tuffii guddaa mootummaa biyyattii tanaatti argisiisee uummata Oromootis argisiisee biyya keenya Ameerikaa fakkeessine keessa gallee har'as achi biyya tana bulchaa jirra aangoon kennaa jechaa ture. Aangoon isaa har'a ka biyyee wajjin naakirii fi munkarii wajjin yoo saafataa jira amma madooshaa kanaan akkatti gadhaanii Oromoo maal jette jedhaniin. So ani akka dhuunfaa kiyyaatti baay'ee gammadee jira. Jaalattee jibbitee diin Oromoo gaafa akkatti ciisu abbaan fedhee wajjee sana gammachiisa. Kun siyaasa miti waan isin ajaa'ibu keessa. Kun siyaasa osoo hin taane hammeenya kaleessa inni nu godhe. Hadhaa inni kaleessa nu keessatti galmeessatu har'a gammachuudhaan nu keessaa ol bahee jechuudha. Hojii isa argate. Inumaayyuu jaarsattiin eengaddaa sun jechuudha.
jaarsattiin engadda qabamte sun silaa isilleen itti dabalamuu qabdi ture unumaayyuu mootummaan qabee hidhaawwan hidhuuf tokko hin jiru dhugaa rabbitit maaliif badiin isaanii badii hidhaatii miti badii ummata keenya kana hundatti xaragu ture hin taaneef malee kun immootu warra hafeef barnoota guddaa ta'a warra amma biyya hoogganus ta'e warra of duraaf jibbinsa Oromoo lafarra diriirsuu barbaadan ka Oromoo tuqe akka hin milkoofne ifatti ifoomsanii fi lafa kaanii jiranii jechuudha fakkeenyaaf amma akkuma isin beektan warri nu jibbu warra kaabaa kana warra Amaaraa jechuudha jarri kun isaan kanarraa barnoota guddaa fudhatu Oromoon obsee guyyaa obsa fixatee maal akka nama godhu lafa kana argaa jechuudha asumaan raayyaa ittisa biyyaatu galatoonfachuu barbaadan maaliif gaafa kan diina ganaa diina jettaniitiin wayyaanee jala namni hedduu qabachaa ture guyyaa sanis nu tasa wayyaaneedhaaf iddoo hin qabaanne maaliif hin qabaanne diina keenya akka taate waan beeynuuf warra nu wajjin jiru qofa dhaabbannee fi injifannoo kana galmeessisne jechuudha soo ammas injifannoon jiru kan hafe nama muraasa qofa nama 4-3 kan hin caalle warri hoogganaan gurguddaan isaanis Geetaachoo Asaffaa Geetaachoo Raddaatii fi Dabra Tsiyoon Dabra Mikaa'el fa'a inumaayyuu Dabra Tsiyoon dhiisi Geetaachoo Asaffaa fi Geetaachoo Raddaati warri baay'ee nama tuffatanii fi warri Oromoo tanaaf kabajaa hin qabne jara ture jarri immoo guyyaa dhiyeenyatti keessattuu Geetaachoo Asaffaa karaddaa osoo hin taane ka Asaffaa warra hidhamtoota keenya warra siyaasaa waan hin taane gochaa ture bofa afaanirra oofaa ture gudeedaa ture dhiirra kamii dhiira gudeeda jedhan nama akkasii fa'aa turte jarri sijiilchuudhaaf kottee kee sirraa harkisaa turan warra akkanaatiif naatoota san qabnu amma namni gariin ka hin beekaane maaliif abbaa isaa yennurraa ajjeefame jedhee mormullee hin jira ofii afaan Oromoo dubbataa barre I know deemi jala koomentii kiyya jala laali waan akkasii hin dhabdu hin beeka ergixanyaane itti amaneetiin isin hima abbaa isaa maa tuqameef ka ammas jala deemeen arrabsu hin jira maa ajjeefameef abbaa isaa maaliif beeyta nama dadhabduu takkatu jira waan mootummaa kana hin jaalanneef qofa diina keenya kaleessa nu cabsaa ture saniif kan booyutu jira Facebook har'a mee deemaa laala abbaa isaa ajjeefame jennaan ka imimmaan booyetu jira siba'aat nakka hin gaddeedhame jennaan ka firii siba'aat nakkaa jedhetu jira donqooroo akkanaa kana fa'aa wajjin Oromoo taanee lakkoofne paartii mormituu fi paartii biyya bulchu taanee jechuudha donqooroo akkanaa kana wajjin ka eenyummaa isaatiin hin boonne kan diina jala hudduu qabatu soo nuti hanga feene mootummaa jibbinus waan irratti wal geenyu qabna waan itti wal geenyu qabna isinii galee kanaaf juuntan lafarraa baduun nutiif gammachuudha malee tasa gadda tokko hin ta'u maaliif warra nu balleesse mootummaanis waan kana itti fufee haa hojjetu jenna ka mootummaa wal mormuu immoo itti deebinaa jechuudha kanaaf akkasitti sabbaar zeenaan kana fakkaataa egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kan itti aanu eenyu akka ta'u kan waliin ilaallu ta'a qophii har'aaf qabu xumuree jira Reedii Adam Tuubii kuloo akkuma sagalee achi himaa jiru faana irra deddeebi'ee himaa jira ammallee xiqqoo sagalee takka ta'e qata የተቀሩትን የጁንታ አመራሮች የገቡበት ገብተው የማደን ተግባራቸውን አጠናክረው ቀጥለዋልም ብለዋል። የጁንታው ቡድን ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ በስልጣን ላይ ያለ ኢትዮጵያዊም ከስልጣን ሲወርድና የማይመች ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ ታብዲ ዱሜ ጅራ ጌም ኦቨር ጉያ ብራ ፕሪሚየር ሊግ ብራ ዲወልቲ ደፍና ነጋ እናቱራ